nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota TV Logos har'a sagalee waaqayyo mata duree guddina karaa maraa jedhu jalatti sagalee waaqayyo gaggabaabsinee haga yeroon kun nuuf iyyamu qofa waliin ilaallaa yeroo baay'ee viidiyoo gabaabduu torbee gadhiifamtu kanarratti yaada gaggabaabaa yaada immoo barbaachisoo ta'an xixiqqaa irratti dubbadha malee yaada baay'ee wal falmisiisoo akkasumas yaada qorannaadhaaf gaaffii baay'ee namatti mukaasuudhaaf yeroo isaas nuun iyyamu sabaa himaan kun illee nuuf hin iyyamu sabab isaa viidiyoo kana namoota garaagaraatu dhaggeeffata namoota dubbii waaqayyoo bilchina dubbii waaqayyoo qaban akkasumas namoota takka waldaa kiristaanaa dhaqanii dubbii waaqayyoo dhaga'anii hin beekne too dhaggeeffata kana keessatti egaa yaada dhaggeeffattoota kanaa giddu galeessaan otuun baay'ees gadi hin bu'in otuun baay'ees keessaa wal hin ba'in gidduutti eegeen sagalee waaqayyoo bifa baay'ee gaggabaabaa ammoo akka salphaatti nama hubatamuu danda'amuttan dubbadha egaa har'aa mata duree guddina karaa maraa jedhu kana jalattan sagalee waaqayyoo irraa wantoota xixiqqaa qabxii tokko kaasuu yaalaa guddina yeroo jennu waa hedduutu sammuu namaa keessa dhufa namni dhalatee guddachuudhaaf marsaa baay'ee keessa darba sadarkaa garaagaraa keessa darba akkasumas guddinni kun guddina maaliiti tarii qaamaan guddachuudha yaadaan fagaatanii deemuudha beekumsa horachuudha sammuu banaa qaroo qabaachuudha qabeenyaa horachuudha hubannaadhaan beekamuudha ilaalchaan beekamuudha amantiidhaan yookaan afuuraan guddachuudha jaalalaanii ayyaana waaqayyoonii kan jedhu gaaffii kaasuu maltu ta'a haa ta'u iyyuu malee kana keessaan beekumsa waliigalaa jalattan kana hunduma isaayyuu irra deemee dubbachuu yaala yoo tokko isaanii qabxii itti fuunee gadi fageenyaan ilaaluuf kaan yeroo nun ga'u haalli keenya sunuun iyyamu mucaan namaa egaa biyya lafaa kana irratti guddachuudhaaf yaalii baay'ee godha dadhabbii baay'ee dadhaba wallaansoo baay'ee godha namni erga gaafa dhalate guddachuudhaaf utuu guyyaa tokko gadi hin taa'in hin boqotin deebi'ee immoo biyyootti deebi'a egaa mucaan namaa guddachuudhaaf fiigicha inni godhu wallaansoo inni godhu adeemsa inni godhu kana keessatti maaltu isa gufachiisa maaltu immoo isa milkeessa kana yoo kaafne gara baay'eetti deemuu dandeenya amma garuu waan tokko waan dubbadhaan kana hundumaa keessatti waldaan kiristaanaas ta'e tajaajiltoonni amantoonni ijoollee waaqayyoo gama hundumaan guddachuu danda'utu irra jira beekumsaan haa ta'u ayyaana waaqayyoon haa ta'u ogummaadhaan haa ta'u qabeenyaadhaan haa ta'u ogummaadhaan fagaachuu haa ta'u beekumsaan guddachuu haa ta'u qaamaan guddachuu haa ta'u ispoortiidhaan guddachuu haa ta'u siyaasaan haa ta'u waa hedduudhaan guddachuutu nurra jiraata kanaaf maqaa isaanii walumaa galattan guddina karaa maraa jedha karaa hundumaa guddachuu danda'u biyya lafaatti milkiin akkasii baay'ee xiqqoodha namni gama hundumaan guddatu baay'ee xiqqaadha hin jiru jechuu dandeenya sababi isaa yeroo karaa tokko guuteera jedhu karaa tokko immoo hir'ata yeroo karaa tokko fiixaan nu ba'eera itti milkoofneerra jennu gama tokkoon immoo hir'ina baay'ee argina kanaaf guddinni karaa maraa yeroo baay'ee biyya lafaa kana keessatti mul'atu namni kaan qabeenya guddaa argata ammoo rakkoo biraa qabaata namni kaan ayyaana waaqayyootti baay'ee guddata tajaajilaan baay'ee fagaata hubannaa dubbii waaqayyoo baay'ee qaba ammoo rakkoo biraa qabaata gama hundumaan guutuu ta'uun biyya lafaa kana irratti carraansaa baay'ee xiqqaadha utuu danda'ame gama hundumaan guutuu taane gama hundumaan of dandeenye gama hundumaan guddanne baay'ee barbaachisaadha egaa kana bira ga'uunis hinuma danda'ama yoo carraansaa dhiphaate yoo carraansaa in argamu ta'e in jirus yoo ta'e iyyuu yoo tattaafanne garuu inuma danda'ama kanaaf in jiru in danda'amu inni abdii kutachuurraa hin danda'ama yoo hojjetame bira hin ga'ama jedhamee tattaafachuutu baay'ee barbaachisaa ta'a hin jiru jedhanii harka maratanii ol galuurra yaalanii
dhabuullee wayya. Namni tokko qaamaan yookaan umuriidhaan beekumsaa fi hubannaadhaan guddachuudhaaf tajaajilaan guddachuun waliin hin morman wal faana adeema. Sababi isaa yoo namni sun beekumsaan hubannaadhaan qaamaan illee yoo munni guddachaa adeemu tajaajila isaatu ija godhachaa adeema. Waamicha isaa galmaan ga'achaa adeema. Akeekaaf kaayyoo isaa sana akka itti raawwatu egeree isaa argachaa adeema. Kanaaf namni tajaajilu tokko ayyaana waaqayyo qabu tokko namni waaqayyo waaqessu tokko beekumsatti ogummaatti dandeettii garaagaraatti qabeenyaatti qaamaanis sammuudhaanis hafuuraanis yommuu wal faana guddachaa adeemu tajaajila isaatti guddata malee amantii isaatti guddata malee dubbii waaqayyootti guddata malee irraa xiqqaata miti. Kanaaf iyyuu wal faana yoo guddate wal faana daraara wal faana bishaata wal faana galma ga'a malee waliin hin mormu. Egaa biyya lafaa biyya wal'aansoof biyya dukkanaa keessa jiraanna. Waldaan kiristaanaa amantoonni har'aa biyya lafaa biyya dukkanaa biyya macci afuronni hamoonni seerratan keessa jirti. Amantoonni kana keessa jiran biyya lafaa kana Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 haga 17 akka Phaawulos ibsutti biyya lafaa afurota hamootatu bita bulchee jiraata. To'annaa isaanii jala jiraatti. Maccoota afurota hamoota warra bantii waaqaaf lafaa kana seerratan wajjin nuti immoo waldhaansoo gochaa biyya lafaa kana keessa jiran. Waldaan kiristaanaas hojii dukkanaatiin mormaa macca afurota hamoota mormaa jal'inaan mormaa jal'ootaan mormaa waluma faana immoo biyyuma lafaa kana keessa jiran. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedhe gaafa abbaasaa kadhate bartootaaf biyya lafaa kee isaan baasin jedhu garuu biyya lafaa keessatti akka isaan eegdufan si kadhadha jedhe. Biyya lafaa kana keessa nu hunduma keenyatu jira jechuudha. Egaa biyya lafaa akkasii dukkanaan to'annaa afura hamootaa jala jirtu kana keessatti nuti immoo amantoonni nuti waldaan kiristaanaa kiristaanonni tajaajiltoonni maal gochuu qabna? Biyya lafaa kana keessatti waldhaansoo ittiin qabu afurota hamoota kana waldhaansoo qabu ergamoota diinaa kana waldhaansoo qabu macca afurota dukkanaa warra biyya lafaa kana dhuunfatanii jiran waldhaansoo qabu jal'inaan mormu jal'ootaan mormu dhugaa waaqayyoo ol qabutu nurra jiraata. Kanaaf biyyi lafaanuuf biyya waldhaansooti. Biyyi lafaanuuf dirree lolaati. Biyyi lafaanuuf lafa boqonnaa miti lafa gammachuu miti. Egaa kana keessatti jabaannee waldhaansoo ittiin qabuun nurraa eegama. Warra guddina keenya hin jaallanne, warra ija laqachuu keenya hin jaallanne, warra mul'ati keenya akka inni galma hin geenyeef sa'aatii 24 irratti hojjetan wajjin waldhaansoo wal qabna. Kanaaf rafuun dadhabuun abdii kutachuun hamilee cabanii mo'amuun nurra hin jiraatu biyya lafaa keessatti. Biyya lafaa kana keessatti guddachuun hojii wangeelaatiif qabeenyaadhaan guddachuun hojii wangeelaatiif bu'aa guddaadha. Yoo duroomte yoo badhaadhaa taate yoo qabeenyaa horatte hojii waaqayyootiif baay'ee barbaachisa. Tajaajila keetiif si deeggera. Sababi isaa waldaa kiristaanaatti ni ijaarta. Babal'isuu wangeelaa keessatti shora olaanaa qabachuu dandeessa qabeenyaa keetiin. Kanaaf yoo tajaajilaan tokko qabeenyaadhaan guddate, yoo waldaan kiristaanaa qabeenyaadhaan duroomte, yoo amantoonni qabeenyaa horatan durooman yaada waaqayyoo ittiin hojjetu malee ittiin waldaa kiristaanaa babal'isu malee hojii hamaarra waan hin oolchiniif yoo horanne yoo duroomne yoo sooramne nuuf ta'a. Kun hundumtuu nuuf ta'a. Qabeenyaadhaan guddachuun waldaa kiristaanaatiif baay'ee barbaachisa. Tajaajiltootaaf baay'ee barbaachisa. Ijoolleen waaqayyoo kiristaanonni biyya lafaa keessatti akka isaan kadhattuu ta'anii iyyoomanii iyyeeyyii ta'anii harka namaarraa eeggataa jiraatan kadhattuu ta'anii akka isaan gaafa hundumaa nama harka eegaa jiraatan godhanii warri lallaban akkasitti warri haasa'a yoo jiraatan kun cubbuudha. Hojii cubbamaadha. Sababi isaa akka ni of dandeenyu fedha waaqayyooti. Phaawulos maal jedha yeroo Xiimotewosiif barreessu namni waaqayyoo nama waan hundumaan of danda'ee jiraatudha.
namni waaqayyo nama waan hundumaan of danda'e jiraatu. Qabeenyaan yoo tajaajila kee of dandeesse of utubde, qabeenyaadhaan yoo waldaa kiristaanaa deggerte, qabeenyaa keetiin yoo tajaajiltoota deggerte, yoo hojii waaqayyo babal'isuu hojii wangeelaa keessa qooda fudhatte fedha waaqayyooti. Kanaaf qabeenyaa horachuun baay'ee nu barbaachisa, cubbuu miti. Namoonni tajaajiltoonni qabeenyaa horachuun, amantoonni duroomuun, waldaan kiristaanaa duroomuu ishee warri mormaa yoo jiraatan hojiin akkasii hojii cubbamaadha. Hojiin akkasii hojii waaqayyootiin muru, hojii yaada waaqayyootiin muru. Kana hundumaa jenne egaa macaafa qulqulluu keessatti guddinni akkamitti jalqabe, eenyutu jalqabe? Macaafi qulqulluun waa'ee guddinaa kana maal jedha laata? Macaafi qulqulluun akkuma namoonni tokko nutti lallaban, akkuma ni faarfannaa duwwaatti guddan, akkuma ni kadhannaa duwwaatti guddan, akkuma ni sa'aatii 24 daannoo seennee achuma teenye kadhannu qofa nutti lallaban sana nutti himamoo macaafi qulqulluun akka ni hojjan, akka ni baran, akka ni duroom, akka ni hojii keenya hundumaatti dorgomaa taanu fedha laata? An akkanaaf galutti macaafi qulqulluu yoo amantoonni siyaasa biyya lafaa keessatti dorgomaa ta'an, dinagdee biyya lafaa keessatti yoo dorgomaa ta'an, beekumsa biyya lafaa keessatti yoo dorgomaa ta'an, ispoortiidhaan yoo dorgomaa ta'an, yaada waaqayyooti malee waan wangeelaan wal mormu miti. Kanaaf immoo sagalee waaqayyoo irratti eessatti caafamee jira kan jedhu isa jalqabaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irratti ilaa kana jedha. Waa'ee raajicha Saamu'eel yeroo dubbatu sagalee waaqayyoo maal jedha? Mucichi namummaadhaan guddachaa adeeme jedha. Saamu'eel raajii haa ta'uyyuu malee akka namaatti dhalate. Haati isaa akkuma namaatti rakkina hundumaa mucaan namaa keessa darbu keessa dabartee deesse. Saamu'eelis marsaa yookaan saayikilii mucaan namaa keessa darban, piroosesii mucaan namaa keessa darban hundumaa keessa darbaa jira. Kanaaf maal ta'e jedha? Namummaadhaan guddachaa adeeme jedha. Namummaadhaan guddachaa yeroo adeemu kanatti immoo wanti namaaf barbaachisu hundumtuu isaaf hin barbaachisa jechuudha. Isaaf mala jechuudha. Namummaadhaan guddachaa adeeme. Namummaa yeroo jennu macaafi qulqulluun afaan Oromoo namummaa jedha. Namummaan kun egaa maa inni humanity isa nuyi jennudha. Namummaa keessa maaltu jira? Ilaalchatu jira. Waa baay'eetu jira jechuudha. Nama tokkoof wantoota baay'ee barbaachisa. Nyaatiin barbaachisa, uffatiin barbaachisa, manniin barbaachisa, jireenyi isa barbaachisa. Namummaan immoo ilaalchas ta'uu danda'a, amalas ta'uu danda'a. Qaama namaa isa nama fakkaatu kana qofa miti jechuudha. Namummaan waa baay'eedha. Nama ta'uudhaaf nama kan eenyummaa isaa itti mul'isu namummaa isaa keessa jirudha. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 52, boqonnaa 1 lakkoofsa 80, Luqaasuma boqonnaa 2 lakkoofsa 40 irratti waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif sagalee akkana jedhu caafamee jira. Namummaaf ogummaatti in guddata ture Yesuus Kiristoos jedha. Namummaaf ogummaatti. Namummaa kana keessa egaa garraamummaan jira. Jaalalli namummaa jira. Namaaf ho'uun jira. Garaa namaaf laafuun jira. Namaaf rifaatuu qabaachuun, namaaf gadduun, namaaf bo'uun waa baay'ee jira. Namummaa inni iddoo kana irratti jedhu Yesuus Kiristoos irratti iddoo baay'eetti calaqqiseera. Amma kutaa tokko duwwaan isinitti dubbadha. Gaafa Alaazaar du'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafa awwaala Alaazaar gubbaa dhaabatee mataa isaa raasee imimmaan isaa harcaasee hin boo'eedha. Hin gaddeedha. Namummaadha kun. Namaa gadduu, mucaa namaaf gadduu. Mucaa namaaf ho'uu. Erga mataa isaa raasee isaa boo'ee gaddee fi booda sagalee guddaadhaan Alaazaar achi as ba'i jedhe. Egaa Yesuus Kiristoos mucummaa isaatii jalqabee jedha amala namummaatti, ogummaatti hin guddata ture jedha. Ammas sagalee kana jedhu jira. Hubannaattis guddachaa in adeema ture jedha. Hubannaadhaan, ogummaadhaan, namummaadhaan guddachaa adeema ture Yesuus Kiristoos jedha. Ammas kutaama kanarratti maal jedha? Jabaachaa ogummaadhaanis guutamaa
ayyaana waaqayyoottis immoo hin guddata ture jedha. Jabaacha jabinni egaa amma kutaa kana irratti maal argina? Namummaa dubbadheera, ogummaa argitu, hubannaa argitu, jabina argitu, ayyaana waaqayyo argitu. Amma gaa yeroo baay'ee namooti biyya lafaa kana irratti maal jedhu? Namni ayyaana waaqayyotti guddannaan inuma ga'a, isumatu ga'a. Jabinni kan biraan si barbaachisa, hubannaan si barbaachisa, ogummaan si barbaachisa, beekumsi illee baay'ee si barbaachisa. Beekumsi lafarraas, beekumsi dubbii waaqayyoos. Jabinni baay'ee nu barbaachisa. Jabinni qaamaa, jabinni sammuu, jabinni hafuuraallee. Jabinni hafuuraaf jabinni sammuu waliin faallessan. Jabinni qaamaaf jabinni amantii waliin faallessan hubadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos jabaachaa, ogummaatti guddachaa, ayyaana waaqayyootiinis jabaachaa in adeeme jedha. Amanamummaa fi garraamummaadhaan guddachuu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti argattu isa kana. Amanamummaadhaaf garraamummaadhaan. Kunis gosa guddinaa keessaa tokko. Amanamummaadhaaf garraamummaadhaan guddachaa adeemu. Sagalee waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Hamma nama guddaa ta'utti Isiyaaq ittuma guddachaa in adeeme jedha. Hamma nama guddaa ta'utti Isiyaaq guddinni isaa dhawataan itti fufee jedha. Kutaa kana irratti egaa maal argina? Qaamaanis guddachuun barbaachisaa akka ta'e. Qaamaan guddachuun akka jiru. Hubannaa duwwaa miti, ogummaa duwwaa miti, qaamaanis jabinaanis guddachuun akka barbaachisaa ta'e. Isiyaaq hamma nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa in adeema turedha. Ittuma guddachaa adeema. Hin dhaabbanne guddinni Isiyaaq guddachaa adeema turedha. Egaa amma waa'ee qaamaan guddachuu, waa'ee sammuun guddachuu, waa'ee hubannaa, waa'ee ayyaana waaqayyoo dubbanneera. Amma gulantaan itti aanu irratti kanan dubbachuuf deemu qabeenyaadhaan guddachuu. Qabeenyaadhaan guddachuunis sagalee waaqayyoo keessa jira. Isa duraa seenaa baraa boqonnaa 29 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Badhaadhummaanii fi ulfinni si biraa namaaf kennama yaa waaqayyo jedha. Badhaadhummaan ulfinni waaqayyo biraa kennama. Mucaan nama egaa qabeenyaatti ulfinatti guddachuun isaaf hin ta'a. Kabajaan isaaf hin ta'a. Kabajaan mucaa namaaf hin ta'a. Duroomuun mucaa namaaf hin ta'a. Amantootaaf hin ta'a guddinni. Qabeenyaadhaan guddachuun isaaniif hin ta'a. Waldaa kiristiyaanaaf hin ta'a qabeenyaadhaan guddachuun. Tajaajiltootaaf hinuma ta'aaf qabeenyaan guddachuun. Inumaayyuu waaqayyo biraa namaaf kennama. Kennaa waaqayyooti jedha. Ulfinni waaqayyo biraa namaaf kennama. Kabajaan waaqayyo biraa namaaf kennama. Qabeenyi waaqayyo biraa namaaf kennama jedha. Wanti waaqayyo biraa namaaf kennamu immoo waan eebbifamaadha. Kennaa eebbifamaadha. Kennaa waaqayyo namaaf kennu kana fudhachuun baay'ee barbaachisaa. Namoonni kennaa waaqayyo namaaf kennu kana morma yoo jiraatan dhaabatanii of ilaaluu qabu sagalee waaqayyoo keessatti. Dhaabatanii dubbii waaqayyoo keessatti waan hojjetaa jiran of xiinxaluu qabu. Kanaaf qabeenyaan kennaa waaqayyooti. Kanaaf badhaadhummaaniif ulfinni waaqayyo biraa namaaf kennama. Atis yoo hojjette hin argatta. Yoo ati hojjette waaqayyo mootti siif dabala. Kanaaf duukaa bu'ii hojjedhu siif ta'a. Akkasuma seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti immoo sagalee waaqayyoo kana jedha. Ogummaa fi beekumsa siif nan kenna. Badhaadhummaaf qabeenyaa guddaa ulfinas siifan kenna jedha waaqayyo. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ogummaa, beekumsa, badhaadhummaa fi qabeenyaa ulfina siifan kenna jedha. Egaa kun hundumtuu kennaa waaqayyooti. Ogummaan kennaa waaqayyooti. Beekumsi kennaa waaqayyooti. Badhaadhummaan kennaa waaqayyooti. Waaqayyo siif kenna. Atis argachuudhaaf dhamay. An kiristiyaana ta'eera. An waaqayyoon amaneera. An tajaajilaan. An waaqayyoon nan kadhadha. Qabeenyi baay'een nan barbaachisu. Baay'ee barachuun nan barbaachisu. Baay'ee dubbisuun nan barbaachisu. Beekumsaaf of dhamaasuun nan barbaachisu. Innumti waaqayyo naa kenne nagaa. Nagaa kan waaqayyo kunoo inni itti dhaladhe nagaa jettanii of daangeessitu yoo taatanii kun fedha waaqayyo miti. Diilloo waaqayyo sitti hin ijaarin keessaa of baasi. Kun ba'aa waaqayyo sirran kaayin. Kuni waanjoo waaqayyo biraa hin ta'in ofirraa lafaan dhayi.
beekumsi siif ta'a, ogummaan siif ta'a, barachuun siif ta'a, dadhabuun siif ta'a, hojjechuun siif ta'a, hojii keetti cichuun siif ta'a, duroomuun siif ta'a. Kanaaf dinagdeedhaan dorgomaa ta'i. Qabeenyaa yoo horatte fedha Waaqayyooti. Namoonni qabeenyaan hin barbaachisu jedhanii lallaban biyya lafaanarra hedduutu jira. Akkuma waliin dhageenyu kun garuu dogoggora guddaadha. Yoo iyyoomte maal gochuu dandeessa? Yoo iyyeessa taate maal buusuu dandeessa? Har'a biyya lafaa kana irratti wantoota humna qabeeyyii jedhamanii beekaman keessaa qabeenyi isa olaanaadha. Nama qabeenya qabutu humna qaba. Waraana duwwaa miti. Biyya lafaa irratti biyya waraana jabaaf waraana hedduu qabdutu biyya jabduudha jedhama. Waraana san oomishuudhaaf garuu qabeenyi jiraachuutu irra jira. Kanaaf qabeenyi wantoota biyya lafaa kana irratti humna qabu, aangoo qabu jedhaman keessa hiriiree jira. Kanaaf waldaan kiristaanaa amantoonni humna sana argachuutu isaaniif ta'a. Tajaajiltoonni humna sana argachuutu isaaniif ta'a. Humna isa amantii Waaqayyo biraa kadhattee argatta. Humna isa afuuraa Waaqayyo biraa gaafattee argatta. Isa amma biyya amma keessa jiraattuuf immoo hojjedhuun argatta. Hojjechuu siif ta'a. Sanattis dorgomaa ta'utu nurra jiraata jechuudha. dorgommee addunyaa kanarra jiru fiigicha addunyaa kanarratti ta'u waliin morkii biyya lafaa kanarratti dhaloota gidduutti geggeeffamu kana keessatti injifachuudhaaf amantoonni jabina horachuutu isaaniif ta'a. Dinagdee horachuutu isaaniif ta'a. Beekumsa gadi fagoo qabaachuutu isaaniif ta'a. Dandeettii jajjaboo qabaachuutu isaaniif ta'a. Jabina qabaachuutu isaaniif ta'a. Sababi isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jabaachaa adeeme jedha. Jabaachuutu siif ta'a. Humna horachuutu siif ta'a siifillee. Dinagdeedhaaf siyaasaan biyya lafaa keessatti dorgomaa ta'uun siif ta'a. Yoo kiristaana taate kiristaana ta'anii dureessa ta'uun hin danda'amu. Dureessa ta'anis kiristaana ta'uun hin danda'amu. Nama siyaasaa ta'anii kiristaana ta'uun hin danda'ama. Kiristaana ta'anis nama siyaasaa ta'uun inuma danda'ama. Wanti gargar taasisu hin jiraatu. Sababi isaa dorgomaa ta'uudhaaf biyya lafaa kana irratti atillee humna qabeessa ta'uudhaaf cabsitee darbuudhaaf injifattee kaayyoo keessa bira ga'uudhaaf humna qabaachuu si barbaachisa. Sababi isaa biyya lafaa har'a keessa jiraannu kana keessatti seexana duwwaadhaan wallaansoo wal qabna miti quba qabaadhaa. Iyyumaa wajjin wallaansoo wal qabna.
siistemiidhaa wajjin wallaansoo wal qabna. Namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna. Agartanii hafuurota hamootaa wajjin wallaansoo wal qabna. Lolli keenya karaa hedduudha. Kanaaf injifannoo gama hundumaan argachuudhaaf gama hundumaan jabaachuutu nuuf ta'a jechuudha. Gama hundumaan mataa wal qabannee jireenya moo'ichaa jiraachuudhaaf gama hundumaan jabina horachuutu nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf dinagdeedhaaf siyaasaan dorgomaa ta'uun si barbaachisa. Gochii fi amalli kiristaanotaa kadhattummaa, gaddeebi'ummaa, boo'icha, abdii kutannaa, rakkina, duwwaadha yoo jettu taatan dogoggora guddaa keessa jirtu. Gochiif amalli kiristaanotaa jabinas sagalee waaqayyo maal jedhaa? Ijoollee waaqayyo jedha. Humni isaanii hin aaraa akka joobir jedha. Dargaggoonni dadhaban hin kufuu, warri humna qabanis hin mudhuku, warri waaqayyoon abdatan garuu hin dadhabanii jedha sagalee waaqayyo. Namatti hirkattee hirkattuu taate boo'aa, jireenya gadadamaa, jireenya boo'ichaa, jireenya gaddeebii, jireenya kadhattummaa jiraachaa jiraachuun fedha waaqayyoo miti. Jireenya akkasii ittiin nan mormaan, hojii akkasii ittiin nan mormaan, isinillee ittiin mormaa. Kana keessaa yoo tattaafanne hin baane. Kiristaanni gama hundumaan dorgomaa fi fakkeenya ta'uu qaba. Dorgomaaf fakkeenya ta'uun nurraa barbaachisa. Kana keessatti immoo ogummaaf jaalala waaqayyoo keessatti amanamummaadhaaf dhugaadhaan dhaabannee madaalli dhugaa iddootti eeguun dirqama keenya, waamicha keenya. Yemmuu biyya lafaa keessatti siyaasaan dorgomu, dinagdeedhaan dorgomu, amanamummaan nu biraa hafuun qabu. Jaalalli waaqayyoo nu biraa hafuun qabu. Dhugaan nu biraa hafuun qabu. Sababi isaa wanti ni adeemnuuf madaalli dhugaa iddootti eeguudhaaf, wanti ni deemnuuf qajeelummaa iddootti eeguudhaaf, wanti ni adeemnuuf yaada waaqayyoo galmaan ga'uuf waan ta'eef isee kana dagachuun nurra hin jiraatu. Namoonni baay'een sababii yeroo baay'ee dinagdee keessatti, siyaasa keessatti jal'inni garaagaraa raawwatamuuf hojii sana baqatu. Hojii sana baqachuun immoo furmaatan ta'u. Itti seentee jal'ina hojii sana keessa jiru hojichaaf jal'ina gargar baasuutu siif ta'a. Itti seentee rakkina wal xaxaa hojicha keessa jiru ittiin mormuu siif ta'a malee yoo baqatte immoo jalaa ba'uu hin dandeessu. Egaa sagalee waaqayyo maal jedhaa? Jireenya moo'ichaa akka nu jiraannu caalanii argamu, moo'ichaan ol ka'u, injifachuu, jireenya moo'ichaa akka nu jiraannu waaqayyo waamicha nuuf godha. Isa duraa Qorontoos boqonnaa 15 lakkoofsa 57 irratti sagalee waaqayyo maal jedhaa? Waaqayyo isa moo'ichaan nu adeemsisuuf galanni haa ta'u jedha Phaawulos. Waaqayyo ijoolleensaa akka jireenya moo'ichaa jiraatan fedha waaqayyooti. Waaqayyo isa kana barbaada. Akkati jireenya moo'ichaa jiraattu barbaada waaqayyo. Akkati jireenya galataa qabu jiraattu barbaada waaqayyo. Akkati bu'aa deemtu fedha waaqayyo miti. Akkati jireenya jalatti kuftee mo'amtee jiraattu fedha waaqayyo miti. Akkati seexana jalatti kuftee mo'amtee jiraattu fedha waaqayyo miti. Akkati iyyuma jalatti kuftee mo'amtee jiraattu fedha waaqayyo miti. Waaqayyo akkati jireenya moo'ichaa jiraattu barbaada. Isa lammaffaa Qorontoos boqonnaa 2 lakkoofsi 14 alaa akkana jedha. Akka warra moo'ee duulaa galuutti isa injifannoodhaan nu adeemsisuuf galanni haa ta'u jedha. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Akka warra duulee injifatee moo'ichaan galuutti nu adeemsisa waaqayyo jedha Phaawulos. Kutaa kana irratti illee maal argina? Waaqayyo akka inni ijoollee isaa injifannoodhaan geggeessu. Jireenya keessatti waaqayyo, biyya lafaa keessatti waaqayyo, lola keessatti waaqayyo, iyyuma keessatti waaqayyo, rakkina keessatti waaqayyo, dhukkuba keessatti waaqayyo ijoollee isaa injifannoodhaan adeemsisa. Waaqayyo ijoollee isaaf injifannoo kenna. Waaqayyo warra isa amanatanii hin moosisa. Gaanfa isaanii ol qaba waaqayyo. Kanaaf akka warra moo'ee duulaa galuutti injifannoon nu adeemsisa waaqayyo jedha. Wantoota keessa jirtu akkati injifattuuf waaqayyo irra sagalee kana sitti dubbata. Kufaatii keessa jirtu keessa akkati ol kaatuuf waaqayyo sagalee kanaan sitti dubbata. Abdii kutannaa adaara keessa jirtu keessa akkati ol kaatuuf waaqayyo sagalee kanaan sitti dubbata. Injifannoon waaqayyo biraa siif dhufa. Haalleluuyaa. Moo'ichi waaqayyo biraa siif dhufa. Namni mucaa waaqayyo ta'e biyya lafaa akka salphaatti injifataa jedha. Yohaannis boqonnaa
5 lakkoofsa 4 isa dura Yohaannis. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e biyya lafaa injifachuudhaaf isatti ulfaatu. Sababi isaa Waaqayyooti isaa wajjin jira waan ta'eef, Waaqayyo Waaqa injifannooti waan ta'eef. Yoo godoon kee lafarraa kun miidhame qaamni afuura keessa ni miidhama. Yoo foon kee jiraate fooniif lubbuun kee wal keessa jiraatu. Yoo fooniif lubbuun kee wal keessa jiraate afuurri Waaqayyoo si keessa jiraata. Afuurri Waaqayyoo sirratti hojjeta. Kanaaf godoon kee lafarraa miidhamuu qabu. Qaamni kee kun miidhamuu qabu. Qaamni kee kunatti fayyummaan dhaga'amutu irra jira. Jireenyi sitti toluutu irra jira. Jireenya gaarii jiraachuu danda'u sirra jira. Godoon kee lafarraa qaamni kee kun dadhabee jennaan jireenya afuura keessa hin dadhaba quba qaba. Sababi isaa afuurri Waaqayyoo lubbuu keenya irra jira. Afuurri Waaqayyoo nurra jira. Lubbuun keenya foon keenya keessa jirti. Kanaaf iyyuu waliin hin mormani jarreen kun. Godoo keenya lafarraa kanatti, qaama keenya kanatti nutti toluuti, fayyummaan nutti dhaga'amutu, nageenyi nutti dhaga'amutu, abdiin nutti dhaga'amutu nurra jiraata. Kanaaf jireenyi foonii yookaan foon keenya kun waan isa barbaachisu argachuu qaba. Cubbuudha ala. Cubbuudha ala waan isa barbaachisu argachuutu irra jiraata. Nyaata gaarii argachuutu irra jiraata. Qilleensa argachuutu irra jiraata. Bishaan dhugaatii gaarii, uffata gaarii mana keessa jiraatu argachuutu irra jiraata. Nyaata gaarii nyaattee, bishaan gaarii dhugdee, mana gaarii kee jiraatte, uffata gaarii uffattee, qaama keetti fayyummaaniif nagummaan gammachuun sitti dhaga'amuuf immoo biyya lafaa keessatti atis akkuma nama warra kaanii hojjechuu sirra jiraata. Atis akkuma nama warra kaanii dadhabuu sirra jiraata. Atis akkuma nama warra kaanii dorgomaa ta'uu sirra jiraata. Kana ala wanti gatii ati kiristaana taateef gatii mana kee teessee sa'aatii 24 kadhattuuf wanti sii kennamu hin jiraatu. Hojjechuun nurra jiraata. Yoo hojjenne irratti immoo Waaqayyoon kadhannu Waaqayyo waan sana nuu eebbisa, nuu baay'isa. Ilaala hubadhaa yeroon kana jedhu kadhannaadhaan mormaa jira miti. Hubadhaa yeroon kana jedhu jireenyi afuuraa Waaqayyo wajjin ati qabdu sun iddoodhaa ka'uutu irra jiraata jechaan jiran. Jireenya afuuraa qabdu sana biratti, jireenya kadhataa qabdu, soomaaf sagada Waaqayyo wajjin qabdu sana biratti hojii gaarii hojjedhu. Dadhabii hojii keetti, barumsa keetti, qayyabannaa keetti jabaachuu sirra jiraata. Kana yeroo jennu gaa qaamni keenya ijaan mul'atu kun foonni keenya wanta nu barbaachisan baay'ee qaba. Tajaajila bu'uura argachuutu irra jiraata. Tajaajila idilee argachuutu irra jiraata. Waan nama tokkoof barbaachisu sirriitti argachuutu nurra jiraata. Egaa kana yeroo jennu sirriitti nyaachuu, uffachuu, gaa'ela qabaachuu, mana qabaachuu, hojii qabaachuu, dirqama kan hundumtuu qabaachuu qabna jechuudha. Isa lammaffaa Xiimotewos 6 lakkoofsa 6:11 isa kana Phaawulos Xiimotewos hin barreessa godhe gorsa. Nama Waaqayyo jechuun kana qabaachuu qaba. Nama of danda'e, nama rakkifne, kana ta'uu qaba jedhee Phaawulos dubbata. Egaa guddina yeroo jennu egaa yeroo baay'ee sagalee Waaqayyo keessaa nan dubbisaa. Efesoon 4 lakkoofsa 13 haga 16. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beeku namoota ga'an taanee guddannees safara gootummaa Kiristoos bira hamma geenyutti in ta'a. Egaa nuyis achi ijoollee aan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota har'aalotaatiin haxxummaa isaanii isaa goomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Kana amannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa gara karaa hundumaan gara isa mataanuuf ta'ee gara Kiristoositti in guddanna. Isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argataniin walitti qabsiifamaniiru. Yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichis in guddata. Jaalalaanis of in cimsaa jira. Galanni Waaqayyo Gooftaaf haa ta'u. Qaama Kiristoos ijaaru guddina karaa hundumaa kana amannaa'e. Teenyee sa'aatii keenya haasaadhaan, oduudhaan, waan hin taaneen balleessuudhaan amannaa kottaa gara isa mataanuuf ta'e gara Kiristoositti in guddannaa. Gama hundumaan in guddannaa gara Kiristoositti waa'ee qaama Kiristoos ijaaru dubbata. Waldaa kiristiyaanaa tokkummaadhaan ijaaru, jireenya afuuraa tokkummaadhaan ijaaru,
jaalalaan ijaaru kennaa afuuraa isa waaqayyo biraa nuuf kenname jaalalaan tokkummaadhaan ijaaru ilaalcha qajeelummaan guute ilaalcha jaalalaan guute ilaalcha dhiifamaan guute ilaalcha araara waaqayyoon guuteen sana ijaaru tokkummaa hojii afuura qulqulluu cimsu hojii nutti kenname keessatti amanamummaadhaan jabaannee hojii waaqayyo hojjechuu waldaan kiristaanaa gara Kiristoositti guddachuu isheedhaaf ta'a gara Kiristoositti guddachuu isheef ta'a egaa Kiristoos eessatti guddate yoo jenne ilaallate inni mata duree biraa baay'ee gadi fagoodha kanaaf sana keessan dhannu garuu waa tokkoon isinitti dubbadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra ture akkuma namaatti beeleera nyaateeras akkuma namaatti dheeboteera dhugeeras akkuma namaatti gibira mootummaas baaseera dirqama namni tokko keessa darbe hundumaa keessa darbeera guutee keessa darbe hir'inni tokkollee Yesuus irra jiru mootiin gibira naaf hin baafne Yesuus jedhee isa gaafatu tokkollee hin jiru namni Yesuus Kiristoos irraan liqii qabaa utuu liqii koonaan kennin utuu gatii koonaan kennin biyya lafaan irraa deeme namni jedhee isa gaafatu tokkollee hin jiru of danda'ee of ta'ee waan nama tokko barbaachisu hundumaa guutee keessa darbe kanaaf isinillee guutummaa Kiristoositti guddachuutu isiniif ta'a jedha kana duwwaa immoo miti jaalalaan dhiifamaan nagaa buusuudhaan araaraan Yesuus Kiristoos beekamaadha ajjeesuudhaan gumaa isaan gaafanne Yesuus fannisuudhaan innis gumaa isaan gaafatan dhiifamaan bira darbeen immoo egaa jedha kun hundumtuu kan inni irratti xiyyeeffatee dubbatu sagalee waaqayyoo waa'ee jaalalaati waa'ee tokkummaati muuxannoo Yesuus Kiristoos irraa argataniin amantoonni akka jiraatan akka guddatan Yesuus Kiristoosin of duratti hojii isaanii keessatti ilaalanii jaalalaan akka jiraataniif sagaleen kun caafame waaqayyo jaalala waaqayyo nagaadha waaqayyo badhaadhummaadha waaqayyo ulfina waaqayyo jireenya kanaaf isinis itti jiraadha gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya eega jireenya waaqayyo kanaaf amantoonni biyya lafaa irratti itti dadhabuun dorgomaa ta'uun hojii keenyatti ciccuun waamicha keenya galmaan ga'uun nu barbaachisa namni takka yaada kana hin beekne har'a waaqayyo sitti dubbataa jira lafa jirtu soqossi sochii godhi hojii keetiif sochii godhi waamicha keetiif teessee harka namaa duwwaan eegin namni teessee guyyaa biraa hedduu yoo jiraate dogoggora keessa jirta yeroon kunan keeti yeroo kee kanatti gargaaramitti dhimma ba'i of hin dabarsin guyyaan kun guyyaa keeti ilaali yeroo siif kenname kana har'a itti hojjedhu irratti hojjedhu haalati keessa jirtu naannoonati keessa jirtu namoonni ati keessa jirtu hawaasati keessa jiraatu kanaaf siinii yama yoo ta'e achi siqirraa gara yaada waaqayyootti waaqayyo karaa sii bana egaa waaqayyo sagalee kana nuuf eebbisu gooftaa galanniif ulfinni siif haa ta'u jaalala keessa gaariitiif eebbifame araara keessa guddaadhaaf yaa waaqayyo hoqubaan siif haa ta'u arrasin kana dhibaa'ummaa keessa jirru keessaa nu baasi wallaalummaa ittiin marfamne jirru keessaa nu baasi akkanii kaane hojjenne naannoo keenya hin jijjiirreef akkanii kaane hojjenne yaa waaqayyo of hin jijjiirreef akkanii kaane hojjenne waldaa keenya hin jijjiirreef maatii keenya hin jijjiirreef warri hidhanii nu ka'an ya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nurraa kan cabana ta'an warri ija keenya jaamsan akkanii hin hojjenne warri harka keenya hidhan warri sammuu keenya aguugan warri yaa waaqayyo akkanii hojjetaan ta'an akkanii tattaafanne hojjenne hin milkoomneef nu daangessan afurri nama daangessu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin kan hunkutaa'e haa ta'u waaqa nurratti bani milkaa'ummaadhaan nu geggeessi fiixaan ba'umsaan nu geggeessi qaamaan nu guddisi dinagdeedhaan nu guddisi afuuraan nu guddisi hojiidhaan nu guddisi siyaasaan nu guddisi yaa waaqayyo sin kadhadha guddina hundumaa nuuf kenni amantiidhaan nu guddisi afuuraan nu guddisi tajaajilaan nu guddisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin harki kee nurraa hin dhibamin hir'uu nu godhi yaa waaqayyo gama hundumaan guutuu nu godhi hir'ina keessaa nu baasi qaawwala akka ajiraannu kana keessaa baanee akka hojjenne tattaafannuuf nu wajjiniin ta'i bara baraan eebbifam hirkattummaa keessaa nu baasi kadhattummaa keessaa nu baasi harka namaa ilaaluu keessaa nu baasi humni akkasitti jireenya keenya ukkaamsee qabee jiru immoo harkas waaqayyo gooftaa maccaatti nurraa kan cabe haa ta'u bara baraan eebbifame waldaa kiristaanaatti ba'aa ta'uu nu oolchi
amantootatti ba'aa ta'uun oolchi. Yaa Waaqayyo akkani waldaa kee tajaajiluuf nu waamte namooti baay'een akka waldaan isaan tajaajiltuuf isaan eeggataa jiru. Kana hundumaa keessaa akkati namoota dammaqsituuf sin kadhadha jaalala kee haa ta'u. Waaqa lafarratti eebbifami Gooftaa Yesuus Kiristoositti nu jaallatteen. Ameen. Namoonni sagalee kana daawwattan yaada yoo qabaattan nu barreessa, qeeqa yoo qabaattan nu barreessa, koomentii yoo qabaattan nu barreessa. Akkasuma fuula Feesbuukii keessan irratti qooduudhaan isinis sagalee kana dabarsaa. Wangeelli halallabamu namni dubbii Waaqayyoon dhagayin haa dhaga'u. Yaadi Waaqayyo haa dubbatamu.